Yooyyaa shamaa harka fuunee hordoftoota yuutuubii koo akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa godha. Galata Waaqayyoo warroonni subscribe nagootan guddaa galatoomaa. Warroonni goones immoo subscribe godhaa waan isin fayyadudha jechuun barbaada. Egaa har'as akkuma beekame viidiyoo tokko qabadheen yaadheera. Innis waa'ee rifeensa keenya irrattidha. Akkuma yeroo darbeen dubbadhe warroonni rifeensi keessanii farmiin waan akkasii balleesse dibata kana fayyadamaa. Baay'ee gaariidha. Yeroo darbees irratti bal'inaan dubbadheera. Baay'ee isin fayyada dhugaa Waaqa. Hojii biyya ormaa kana wajjiniin mataa ofii hanqabaa qabuun baay'ee akka ulfaatu nan beeka. Garuu immoo gaafa duunu ko rifeensa keenya fudhannee duuna umaayyuu fudhannee duunu qabeenya keenya fudhannee duunu. Kanaaf rifeensa keessan obboloonni ko sirreeffadhaa isiniin jedha. Akkuma argaa jirtan abukaadoo tokko maashinichatti godhachaa jira jechuudha. Abukaadoo tokkoo fi hanqaaquu tokkoo fi weekillee jechuudha. Zibaadii akkasumas immoo muuzii itti dabalaati maashinichatti naqadhaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan asirratti warri isiniif mijatu dhugaa Waaqa fayyadamaa faayidaa guddaa qaba. Namni hojjeteef ani hojjechaa hin jiru. Maaliif waan na fayyade tokkodha. Waan bu'aarraa argadheedha. Isinis immoo fayyadamaa. Please dhugaa Waaqa warri mataan keessan bade fayyadamaa. Bor itti gammaddu. Hamma eegee farda baannee deemnu dhugaa Waaqaa yoo mataa keenya as takakkalanne isheen qabnu nu bareeddii kan namaa wazii sinii laata. Baay'ee namatti tola jechuudha. Rifeensi kan ofiitu caala jechuudha. Kanaaf wiggii fayyadamuurra birrii ittiin wiggii bittan sanaani kana bitaati fayyadama. Muuziin koo asirratti baay'ee bishaateera. Tureera jechuudha. Firiijii keessa kaa'eenidha. Kanaaf garmalee bishaatee garmalee gurraacha'e jechuudha. Muuziin immoo firiijii keessa gaafa taa'u hin gurraachaa jechuudha akkuma beektanii. Kanaaf kunoo amma daakee fixeen deebi'ee kunoo qodaa akkasitti naqachaa jira. Baay'ee namatti tola jechuudha. Gaafa dibatan sammuu namaa das nama ja'a. Dhugaa Waaqa. Keessattuu warri mataan keessan akka koo farmiin balleesse dibadhaa fayyadamaa jechuun mataa ofii takkaa lama dibatanii qofaa miti kan argan jijjiirama isaa jechuudha. Ani amma ji'a sadaffaadha kunoo ji'a sadaffaadha. Ji'a sadii kana keessatti isa farmiin balleesse caafii isaa mataa koo jechuudha. Isa naa bareeche jechuudha. Asitti kunoo zayitii kanatti dabalaan jira. Coconut oil jechuudha. Dabalee waliin makaa jechuudha. Waliin makeen nan dibadha jechuudha. Dibadhee sa'aatii 2 yookiin immoo sa'aatii 3 ta'u ofirra kaa'eeni shaaworiin gala. Shaaworii galee akkuma ba'een ji'aa isaatti qibaatii bishaanii kan shittaa hin qabne dibaa jechuudha. Ji'aa isaatti yoo dibattan gaarii qibaatiini jechuudha. Eega gogee booddee yoo dibdan hin ciccitaa waan akkasii ta'a. Kanaaf ji'aa isaatti dibadhaatii bakka 2-3 kaa'adhaa.